gaazii san koree buubicha homtuuna fika gaazii dabbaa irra koree dhaabadhee jechaadha. Maskoottis banadhee innaa isaan booddee ija koo dhufee dhuma callee dheewuma dukkanni ija kootti uffifame. Dukkanni ija kootti uffifame dukkana kana keessa maaltu natti mul'ate hawwi suura mucaa kiyyaa yeroo nani deemu naannoo halkan sa'aatii 9 biraa ka'e rafee jira beektaa. Daama waggaa fi waan ta'eeti. Suuraan bakka inni rafutti nan dhugadha nan abbaan dhiisin dhugatiniin kaayoon ka'e hin boo'a. Isinaan jedhe innaan bakka inni rafutti suuraa siin gadhee suura kaafadhee deeme yeroo hunda suura sanan laalee boo'a innaa dukkana san keessa maaltu natti mul'ate suura mucaa gosa malee homaan argu gaa rabbi jecha suura mucaa gosa malee homaan argu kaza akkasuma ilmaan dhaabadha zimmedee gogee gadi sin bu'u gadi sin utaalu zimmedeen dhaabadha isaan booddee maallaan jedhe abbaan gogaafa nani baadiyyaadha isaanii nan deema dhee geggeessu anta lakkoo mucaa kan hin obsitaa'ee naan jedhe maalan godhare abbaa jireenya jijjiiruudhaa fi maal abbaa ishee naan ishi homaa miti hin turin anis dullumattan deema daa'imnis abbaa faadha malee hin toltu haadha dhabuu waan na godhe natu beeka haadhi isaa muuxinannummaatti duuti haadha dhabuun waan baay'ee nama godhaa dirri haadha ormaan rukuttee anta latu naan jedhe amma har'aa na dhukkubaa naan jedhe kaabiyyuu waggaa darbinii ta'u hojjetadhu daa'ima keetti galidhaa jedhe. Ifamawi enna naan jedhe enna jecha isaa sana duuni gurra koorra dhagaama natti fakkaata akka waan natti taasaa jiru ijji koo maal argaara suura mucaa koo zambichaa arga gurri koo immoo jecha abbaa koo zambichaa dhagaara enna homaan dubbanne duwwattan gadu taale baqa gara halaatti osoo hin taane gaazicharraa luka koo tokkichaan duubatti gadi buufadheen gadan bu'ee nan dhaabbadhee nan machaa akka wanna ta'e dhugee isaan booda banadhee barree ol seene tana bakka dhanni koo kun ani ibidda akka ibiddi narraa uffate ol seene tana narraa fe'ee afaas gamboru kan jedha suni narraa fe'ee nan ka'ee ayyaana jimaata sanbata guyyaa soqomii kaasana uffata zanii uffadhe tana nazanii dhanan oole osoo bo'u bakka marrimaan koo kana dhukkuba gaafa ijoolleen kolfanii taphatanii suura maal kaa'anii beektaa an keessa gootee akka madaatti na dhukkuba binti beekti seenin hawwii garaachi kootiin lafarra loo garaa kootiin lafarra loo bakka akka waanoon garaacha lafarra loo dhukkubbiin keessa gootiin na dhiisu sanii bakka akka sana na godhoosuun booyoo soon akkasitti baafadhu bulee barumti isaa sun dubartii waan ta'e bilbiltee nama daa'ima naa qabuun barbaade daa'ima lama hojiin qabu mana kiraayin gala jennaaniin mucoo waan ta'e gaafattee nani 2,200 koottu jetteen jennaan lakki 2,200 dhufu 500 gadi jennaaniin lakkan hojii baay'een qabu daa'ima lama bichaan barbaada itti shi daa'ima lama bichaan qaba hojii baay'een qabu jennaan isaan booddee ana afaan hin beekne hin jirti jedhanii naan afaan hin beekne hin jirti garuu daa'ima hin guddisti daa'ima qabdoof ishiitiyyuu daa'ima gattee dhufte waan ta'eef afaan immoo qasettee barsiifatta naan kalli walliidha kaam ishii bakka naa fida jettee ishiin dhuftee na fudhattee ishii bira dhaqee achi hojii jalqabe gaafa naqu rakkinaan koo rakkina irratti rakkina ammas rakkinuma gaafa naqu niitiin morookoodha sarraatiinatiinuma dhuftee achitti deesse ishiin mana nooltu mana bultu hojii ishee hojiin kan biraati daa'imti mucaan tokkichi sammuusaa sirrii miti daa'imni takkittiin xiqqoodha waggaa 2 fi waggaa 3 daa'imta walirratti dhalatte takka duddattan baadha takka fuuldurattan baadha bakka nyaati mana keessa hin jiru ishiin daa'imti nyaatu hin jettu hin dhuguu hin jettu mukrooni wanna ta'e barbaadeen kaan isaan maqaroome kaanan dura osoo nyaanni lafa jiru beela'uusaan an sinjemar wifi mana keessa jiru taanaan dhiigni koo hin hojjetu dhugaadha hojiin hojjechuuf ka'eyyuu humnan dhaban dhiigni koo akka hin hojjenne beeku warri kaaniyyuu an wifi hin jiru taanaan sobee muudii qabadhee manichaa ba'a hin jiru ka wifi sarraati nyaraaf birreessaaf deetti guutaree daataa kaza shaamboo ofii keenyaa Filipiinonni immoo beektu kan seenaa seetti shaamboo ofii keenyaa bitannaa hawwu shaamboo ofii keenyaa bitannaa
saamunaa nu bitteen beektu yuunifoormii hojii bichaa nu laattisa yuunifoormii hojii yeroo fi keenya birrii keenyaan bitannu qabnaa hojii yuunifoormii mana barumsaa akka yuunifoormii warra hakiimotaati. Caammaan isaa sadiidha, kaalsiin isaa sadiidha, yuunifoormiin isaa sadiidha, fataa itti urguufte dhaquu qabda mana barumsaa koo. Gaafa isaan akkas naan jedhanii Filippinoonni waa'ee faanuu mana jiru naan jedhanii hindee anama kamitiin tiktookitti gadi ba'e uummatatti rakkoo koo himadhareen gara fuulduraatti tuun tiktookitti ba'e yoo kamitan gadi ba'a waa'ee faanuu mana jiru. Yaa Rabbi darbadhuuti mana kanaa na baasi yoo isheen amma hamtuu taateen jedhee Rabbiitti mee darbadhuu mana baasati mana kana daqiiqaa 5 taa'uun barbaadu. Kaza ruuzii isa guyyaa 3 firiijii keessatti sameenatti fidan jechuudha. Ruuzichi yoo roobii qabaate malee akkatti nyaattu hin qabdu. Kaza ho'iste nyaatta isa guyyaa 2-3 nyaannichi badaa miti manicha keessa. Jaarsaaf jaartiidha mana barumsaa hojiin keenya waan ta'eef akkasumara nyaanni hin jiru mana ijoollee miti. Yooni roobii tokko fuudhee nyaadhe kan maamaatii dhiisinaan jedhu Filippinoon. Yoona waan tokkotti bu'e asirii tokko yoonitti bu'e kan maamaatiin jedhan. Shorbaa tokko yoon fudhadhe qammasuuf ka'e kan maamaatii dhiisinaan jedhu. Ani kan maamaatiif kan baabaatii kana dhaggeeffachuu gurri koodha duudee jeddaan. Gurri koo baay'ee kana dhaggeeffachuu na salachee bakka Filippinoota kana bira. Akkasnaan jedhu kun kan maamaatii kun kan baabaatii kun kana baluutii kun kana baluutii sa'u deemte maalla gootii gaas hojiin illee tuffatamu garuu hindaan qorii kuudha hojiin koo. Eenoo hindaan qoraaf nyaata kennuu hindaan koo qulqulleessuu mana ishee qulqulleessuudhaan asaasiyyaan qaba danda'e hindaan koo qulqulleessu. Zakir maaluma rabbisi godhaati boo bakka dhisa hain gaadhu iddoo gagguuraan oliin iti way. Yaa walla faara dhokkosu. Kainga. Follow si fi no si deebisee kainga kana booda post na godhaan oliin way. Fu'aan viidiyoon tiyyalleen waa taqabrii baatee miti bareeddudha wallahi ani duraan baqqalloo bareeddu turte. Dumbulee dumbisoo ture. Maashaallah filitama malee akkatti bareeddu agarteemi. Fazakir ijoollee jimmaati bar. Reef biyyaa baa miti reef baadiyyaadhaa bahee katamaa arga kanaaf bar. Namni reef biyyaa bahee katamaa arga. Yaa fatee amma viidiyoo sii fida viidiyoo takkaa dhagaatee hin beeku. فذكر الذين آمنون فذكر كنتم يا سنجناتي توكي إيجالنا ورابيش جودا قراجة كنا أسبيتي سنجني كل عمودا باسي بيكتا Instagram irraa fi dabar kiyya Instagram tokko jira bakkanaan post itti gogodee Instagram ni sun password wallahi itti list tokko jira achi guuraa jira balee isaa guura bikka biraa fi gadhiise. Okay, achi guuraa kan kee kan kommo TikTok kiyya duraan فذكر يا ربي نور راسك أبي مالي نجسك أبون دندين Abu ya Zakir tarifin sekolah sampai khas ya. Bered bener. إن كاسو يوقف جمود قرشي Kuma di basa di bulan lah rakon ka bukan it's okay. مانجي Rakon ka punje. بدينا تقولي كبسة Hai ummata bareedduu ani maqaan koo Hawwii Baqqaanaan jedhama. Akkuma beektanii yeroo baay'ee miidiyaa irraa badee jira amma immoo dhufeen jira. Please follow godha accounti ko. Accountiin koo dura gubatee jira. Accountiin lammataati kun follow naa godha. Galatooma guyyaa guyyaatti viidiyoo nan gadhiisaa akka kanaan duraa hin baduu jira. Waan barbaadan koomentii jalatti na gaafachuu dandeessanii waan baay'ee hojjennadhe abdiin qaba. Yoo Waaqayyo na gargaare jechuudha.